Jazakumullahu khairan qopheessitoota sagantaa tanaatii fi hordoftoonni as jala jirtanillee hundi keessanuu ana kan dubbatuu fi isin kan dhaggeeffatullee nama irraa faayidaa argatu rabbi nu haa taasisu jechaa gara sagantaa kiyyatti siina. Sagantaan kiyya dinqii fi milikkita garaagaraa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ergamuu isaaniitiin duraa fi ergamuu isaaniitiin booda akkam turan waan jedhamu waliin laalla. Ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkuma beekamu jaarraa 14 dura haadha isaa Aminaa bintu Wahbiitii fi abbaa isaa Abdallah jedhamuun kan beekamu jidduu erga dhalateen booda abbaan isaa osoo garaa inni jiru irraa gara fuula rabbii deeme eega dhalateen boodallee hargandi isaanii baay'ee harka qalleessa ture. Abbaan isaa gaafa du'uuf deemu gaala firii 5 re'ee muraasaa fi kaddamtuu yookaan tajaajiltuu isaa Barakaa bintu Sa'lab jedhamuun kan beekamtu qofa dhiisee fi addunyaarraa deeme. Achi booda ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam harma hoosisuudhaaf haati isaa soorata gahaa nyaattee isaa moosiftu waan hin qabneef jecha gara ganda ollaa geeffatan. Isiinilleen Suweybaa jedhamti. Guyyaa muraasa erga hoosifteen booda isiinis gara Haliimaa bintu Abii Zu'ayb as-Sa'diyyaa tan jedhamuun beekamtu geessite. Achi booda ergamaa rabbiitii sallallahu alaihi wasallam guyyaa 7 gaafa ga'u akaakoon isaa dhagna irraa qabe yookaan kittaan akkuma aadaa arabaatti jechuudha. Achi booda ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam haati isaa Aminaan guyyaa 3 qofa isa hoosifte. Itti aanu Suweybaatu isa hoosise, kan itti aanu Haliimaa biratti guddate jechuudha. Nabiin sallallahu alaihi wasallam walumaa galatti obboleewwan harma waliin hodhe nama 7 qaba jechuudha. Achi booda ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dinqii fi milikinni garaagaraa irraa mul'achuu eegale. Sunis manni Haliimaa hunduu barakaan guutame. Ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo achi fidanitti hongeetu jira, roobni hin jiru, horii fi re'ee gaalarraayis wanni elmatan hin jiru. Kanneen hundi aannan ajaa'ibaa argamsiisuu eegale. Yeroo kanatti taateen kun hedduu isii ajaa'ibsiise. Kan kana hunda caalaa nama ajaa'ibsiisu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam osoo inni ijoollummaadhaan mana Haliimaa jiru dinqiin ajaa'ibaa tokko kan nama hunda ajaa'ibsiise irratti mul'ate. Sunis waan sahih Muslim kitaaba lammaffaa kitaaba iimaanaa hadiisa lakkoofsa 430 takka irratti barataan isaanii Anas bin Maalik radiyallahu anhu akkas jedhe. Jibriil gara ergamaa rabbiititti dhufee gaafa inni xiqqaa osoo ijoollee yookaan hiriyoota isaa waliin taphachaa jiru فأخذه إرجم ربي كبه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة وما إساء خلتي أني إساء تندوسي أني إساء باسو دانس أني إساء دوسي ونكا إيغي تتيك إساء باسي أجيبو دبشان زمزمين ديكي أني إساء كيستي ديبسي حدي برادي ميجي أنس بن مالك رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيات في صدره أني دقمت بكسان حدا قوم نبي ربي صلى الله عليه وسلم أرجيت جراجي تشولار رقا إساف به. Achi booda ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam Jibriil waan kana qofa godhee hin deemne. Duuda isaa gama duubaatiin mallattoo khaatamin nubuwwati yookaan umura nabiyyummaa jettu maxxansee deeme. Taateen kunis gandi isaanii yookaan Haliimaan kan isii bira guddachaa jiru akka gara haadhaatitti deebiftuuf sababa ta'e. Balaa biroo waan irraa sodaatteef jecha wanti akkanaa takkaa ilma namarra saniin dura waan hin mul'atiniif gara haadhaatitti deebiste. Yeroo kana sahaabonni isaa yookaan bartoonni dhufanii mallattoolee amma isin jettan irratti arganii ragaa bahaniifii jiran. Inni sahih Muslim kitaaba 44 hadiisa lakkoofsa 1234 irratti Abdullah ibn Sarjisaa radiyallahu anhu akkas jedhe. Gara ergamaa rabbii dhufe nyaata waliin nyaatee gaafii muraasa erga isa gaafateen booda thumma durtu khalfahu fanazartu ilaa khaatamin nubuwwati bayna kitfayhi inda naaqidi kitfihi al-yusra. Gama duuba isaa naannaweetiin mallattoo khaatamin nubuwwati yookaan xumura nabiyyi jettu duuda isaan irratti arge. Isiinis ceekuu isaanii tan bitaa jala kallattii onneetiin irra maxxanfamtee jirti. Sunis foon dabalataa waan hanga killee handarii hin caalle jechuudhaan ragaa ba'ee jira. Egaa akkuma beekamu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam soon hin ergaminiin dura dinqiin kun mul'achaa ture. Dhalachuu isaatiin durallee dinqiilee isaa yookaan taateen kun akka mudachuuf taa'u rabbiin tooraatiif injiil keessatti himee jira. Nabiyyiin keenya jaalataman sallallahu alaihi wasallam for example akkuma Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8:58 irratti dhugaan isiniif hima ani osoo Abrahaamin dhalatin durayyuu jira jeesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni illee Abrahaam dura jira. Yesuus Kiristoos yeroo akkana jawwan inni himachaa jiru dhalatee fooniin yookaan qaamaan lafa jira jechuu miti. Osoo dhalatee jiraatee lammaffaa deebi'ee Maariyaam irraa dhalachuu hin danda'u. Yeroo kana wanni inni himaa jiru dhalachuu isaatiin dura nabiyyummaan rabbi olaan irraa isaaf mirkaneeffamuu fi sabni Israa'el dhufiinsa isaatiin abdachiifamuu ibsataa jira. Maarree bifa kanaa yoo deemne nabiyyi rabbiiti sallallahu alaihi wasallam Ibraahimiin dura Aadaamtu jira akkuma beekamu nabi Aadamiin dura dachii tanarratti waan jiraachuu isaa mirkaneessee jira. Maarree bifa kanaa yoo deemne nabiyyi rabbiiti sallallahu alaihi wasallam Ibraahimiin dura Aadaamtu jira akkuma beekamu nabi Aadamiin dura dachii tanarratti waan jiraachuu isaa mirkaneessee jira. Ragaan sahih Jaami'a Tirmizii kitaaba 46 hadiisa lakkoofsa 3609 irratti Abi Hurayraa radiyallahu anhu akkana jedhe. Ummanni walii qaba nabiyyi Allah nabiyyummaan ta'e yoomsiif mirkaneeffamtee jechuudhaan isa gaafatan.
إن اللي وآدم بين الروح والجسد وصو آدم روحي في جسد جدو جروتي يجو رحمه آدم وصو وممي جرينه هن إيغلين هندولت يجو كن تاتي وفان دينكي نما جابسيس وصو نالتين هندولا سركا قد خنق أباچون دينكي نبيوت برو الرحم مولتين كيسايسي تكا اتفوفير كما ربي صلى الله عليه وسلم تكين جساك يساتي رئيتك سوتوري رئيتك سون ملتو تكين وصون تاني ملتو نبي يوما كيسا ولاغا جلقباتي إني سيا بخاري كتاب صدمي تبفى حديث لكو سكون ما في دبلا مفجاتم يلا مرتي ما بعث الله نبيا إلا رعي الغنمة ربي نبيو تتكلي دچي تنرتهين إرغيني إرغمون ما إساني تندورا رئي إسان تكسسي سماليجي صحابون إساء أتلين مويا إرغما ربي جنان أنيلين كفلتي تكودان ورما كاتيف رئي تكساتين تريجي دينارة تكوهان درهامة تكوان جاليجو إغافة إني عمري خلال مغهو أبيران إساء Abu Talib fuudhee daldalaaf gara biyya Shaamiin bahe. Yeroo biyya Shaam dhaqan yeroo naggaadee walii qabamtu gootaan isaan itti haara galfatan biyya Iraaq magaalaa Busraa bakka jaamtu. Achi keessatti raahibee tokkootu jira. Inni nama Tooraatii fi Injiil qixa sirriitiin beeku hordofaa Iyesuus Kiristoos yookaan uummata Nasaaraati. Inni nama kabajamaadha. Namichi kun mucaa kana yeroo ma'adeera harkatti argee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umriin isaa 12 kuni nabiyyi rabbiin addunyaa tana guutuuf rahmata taasisee isa filate jechuudhaan abbeeraa isaa kana yaamee gaafate ilmi kun keenyuuti jennaan ilma kooti jaaniin lakki abbaan isaa addunyaarra lubbuun jiraachuu hin qabu jechuudhaan deebise. Kana booda maaltu si beeksise inni ilma obboleessa kiyyaati abbaan isaa irraa du'ee jeen dhuga dubbattee jeen inni ilma rabbiin sadarkaa guddoon gahuuf isa filate jechuudhaan kanaaf inni kun nabiyyiidha nabiyyi addunyaa guutuuf ergamuu fi xumura nabiyyummaati ani Tooraatii fi Injiil keessatti waa'ee isaa guutuu argeetin jira biyya tana keessatti Yahuudonni yoo arganii ajjeesanii daddafii saffisaan as keessaa baasii gara Makkaa deebisii jeen ragaan isaattis jaami'a Tirmizii kitaaba 27ffaa boqonnaa 71ffaa hadiisa lakkoofsa 3582 taariikhu Xabarii mujallada 2ffaa fuula 278 hanga 9 مصنف ابن أبي شيبة مجلد قرة كفة فولا ربا فوري ينقى سديت ميسقل الرجرة وعيسني إلى جسر رب سبحانه وتعالى سورة البقرة سورة لما فا ربا تكافة فرتمي تربا في سورة الأنعام سورة جافة آيات دمرة تكسجة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ورين كتاب سالف كنني أمني يحودا في كريستانو وكان نصارى نبي ربي نبي محمد يرو أرغن أكا إلما وفي بيخانتي إسا بيخان سببا إني توراتي في إنجيل كيستي صفا بوتون إبسن يفججة bara ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam hin ergamin hindura waggaa 40 dachira jiraachaa ture waggaa 40 inni jiraachaa ture yookaan jaarraa san keessatti ummanni dukkana jaahiliyyummaa dukkana kufrii keessa jiraachaa ture badii fedhan hojjetan waan nama ajaa'ibsiisu garuu ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam waggaa 40 addunyaarra jiraate takkaa badii san isaa waliin dalagee hin beeku inni Sahih ibn Hibbaan kitaaba 223ffaa kitaaba seenaa hadiisa lakkoofsa 6272 irratti ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam ما حممت بقبيح مما يحم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر أني بديد كان جاهلي ما كيس أمني ولا الجندلقات رسن حجت شوف ويا لما قفن يا دي بيكاجي كلتاهما عصمني الله منهما ويا لمن وانسن حجت شوف يا دي ربين تكا إساتين بديسا أك أن حجة نتاسي سيجي بدين سمالي وجدتن تلو مكة قبا صاحب إساء وللرئي وصو إيقا جرو إرقما ربي صلى الله عليه وسلم أن اللين akka dargaggoonni warra Makkaa bashannanan kanatti edana badiisa isaa waliin hojjedhee bashannanuun qaba re'ee tananaaf eegi jechuudhaan saahiba isaa kanatti kennate saahibni isaa kunillee tole jechuudhaan irraa fuudhe achi booda imala isaa gara magaalaa Makkaa itti fufe yeroo ganda gaseenu sagalee muuziqaa yookaan wallee wahii dhagee achi booda itti gore maali jechuudhaan hawaasa naannoo san jiru gaafate isaanillee sargiitu jira ebaluutu intala ebaluu fuudhe jechuudhaan isaaf deebisan achi booda ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam ol seenee sagalee muuziqaa san dhaggeeffachuu eegale akka gurri kiyya sagalee san hin dhageenye rabbiin fidee hirriibaan na haguugee jaan achi booda hirriiba cimaa eegale hirriiba san keessaa hin kaane hanga ganama aduun baatee hoowi aduu gubee hirriiba irraa na kaasutti je badiin guyyaa lammaffaa inni yaadilleen isuma tana haaluma kanaan saahiba isatti re'ee kennatee gara Makkaa seene yeroo dhaqu sargi akkasirra dhufe walleenis muuziqaanis akkasumatti itti jira bifuma sanii halkan lammaffallee wanni akkasii isa mudattee deebi'e guyyaa lameen san malee sallallahu alaihi wasallam takkaa badii hojjechuudhaaf yaadee hin beekuu je nabiyyi rabbi sallallahu alaihi wasallam ergamuu isaatiin dura dinqii akkanaatu irraa mul'achaa ture inni mataan isaa nabiyyoota dinqiin argaman keessaa tokko inni tokkoffaan du'aayii abbaa keenya Ibraahiimiin argame lammaffaan osoo inni hin dhalatin dura Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos saba isaatiin gammachiisaa ture
osoo inni dhalatiin dura haati isaa harmeen isaa abjuudhaan isa agartee turte. Innis Musnad Ahmad kitaaba 9ffaa hadiisa lakkoofsa 1830 irratti akkana jedhe: وسأنبئكم بتعويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه. هي كيسي إسنيف حمو فنجرة دعاء أبانكو إبراهيم أكربين أرقم سيسوف قرأتشاتوري في دفاتي تي أصوى نندلتين اندرى يسوس كريستوس وكان المسيح إلمي مريم أمة ساتين قمتشيسو في ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أداءت له قصور الشام. أبجو هرمينكو أغرت إسا إفادي سر به هنغن أنه شامت إبسو. هي كيسنيف حمو فنجرة جتشوران دبتن. إني توقفان دعاء أباكو إبراهيم جلن وآية سني ربي سبحانه وتعالى سورة البقرة سورة لما فعل بتكابيلم يخبر تكسجه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. نبي إبراهيم إلما إساء إسماعيل ولين إيغا كعبا جاريت أمورين بودا أردي مكة كيسا دابتي أكسجه خلتي يا ربي أمة بيتنا كيسا نبي سبا إسان الراته إرقي كان آياتوتك إسان الرق أرأوا فيه ويعلمهم الكتاب والحكمة كان قرآن فحديث إسان برسيسو أن ويزكيهم dukkana wallaala irraa gara ifaa beekumsatti isaan ceesisu ergii fi jee kadhate. Inni lammaffaan Yesuus Kiristoos yookaan Almasiih ilmi Maariyaam dhufaatii Nabi Muhammadiin ummata isaa gammachiisuudha. Yeroo gara ummata Israa'el ergamee suuraa saffii suuraa 61ffaa ayaa jaarratti akkas jee: yaa ilmaan Israa'el, ani Rabbii ol'aan irraa isinitti ergameetiin jira. Waan na dura dabran seerota Muusee yookaan wahii Rabbiin Nabi Muusaaf kennee Tawraat irraa waan jiru hunda dhugoomsaa kan ta'e. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إرجما كبجما أنا بودان إرجمو خمكان إسا أحمد جامونيس إسنجم متشيسو في البفيج جولان إسان الدبتي. إني صدفان أبجولان حرمين إسا إفا إسر رابه وارجولا. إسينس رجابة تجرتي. مسند أحمد كتاب سجلفا حديث لك وسخم خلطربا في دب سدي في سد التفا. سنن دارمي مجلدة تكفى فولا سجلي في ابن سعد مجلدة تكفى فولا دب تكف لمرتي. إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام. أني إفا نرى به أسر هنغنا نوشامتي إبسو أرقيت جلي جران دبتي. هي كان بجو إسي نبيين الدنيا بوتو إفا بكم ساتين دكان والله لرى إبسو قدام سسيق سابولا. رقم ربي صلى الله عليه وسلم وصوين نرقمين اندورا لغان يرو إسام برقان إسان كبجي سلامتا يرتك راوتوري. سيا مسلم كتاب أفرطمي أفرفا حديث لكوسكم جحافي ترباتمي سديتا فارت كسجان. Ani dhagaa tokkoon beeka biyya Makkaa keessatti ergamuu kootiin duratti yeroo hunda yeroon achi ga'u salaamtaa kannaan jedhu. Inni la'aarifuhu al'aana ani har'allee bakka dhagaan sun jiru nin beekaa jechuudhaan achi booda bartoota isaa argisiisaa turan. Ergamummaa isaatiin booda mu'jizaa inni hojjete muraasa dubbadeetiin isinirraa gabaabsa. Innis akkuma raajota kaanii mu'jizaa yookaan dinqiiwwan garagaraa hojjechaa ture. Hayyama Rabbiitiin addeessa bakka lamatti addaan baasee uummata argisiisee jira. إن سيا بخاري كتاب جاتمي صدفة حديث لكوسكم جاء في لبس الديت بسدومي سد تفارتي أنس بن مالك رضي الله عنه كسجة أمني ولك أبا مني وري مكة إرجما ربي قافة ملتو نبي ما كيتم بين كيسا دينكيلي غرغرا حجت دون ورقسي سجتون إسا قافة فأراهم القمر شقتين إرجما ربي تدي سبك كلمات باسي إسان أرقسي سيتوري أكو مثلا إرجما ربي صلى الله عليه وسلم يرو موسى أولي إساتين تقادي بشانك كيسا برقوتاسسو inni ammoo qubbeen isaa keessaa bishaan namoota baay'ee dheebuu baasee dhiqachiisu akka burqu taasisee jira. Hadiisa Sahih Bukhaarii kitaaba 61ffaa lakkoofsa hadiisa 3573 irratti Qataadaan Anas bin Maalik radiyallahu anhu irraa odeessee akkas jedhe: ergamaa Rabbiititti weelkaa bishaan keessaa dhumeen iddoo Zawraa ajamtutti itti dhufan. Achi booda uummanni bishaan ittiin salaatuu fi kadhugaatillee waan dhabeef weelkaa sanitti kenniyaa ergamaa Rabbii bishaan dhugde jedhaniin. Inni illee weelkaa san irraa fuudhuudhaan harka isaa keessa kaa'ee baase. Achi booda qubbeen isaa iddoo afuriin bishaan humna qabuu fi saffisa qabu burquu eegale. Bishaan saniin namoonni achi jiran hunduu dhiqatanii dhugaatillee dheebuu bahan. Qataadaan akkas jechuudhaan Anas gaafate: isin yeroo sanitti baay'inni keessan nama meeqa jennaan Anas bin Maalik radiyallahu anhu 300 nuti nama 300 turre jechuudhaan isaaf deebise. Kan kana caalaa nama ajaa'ibsiisu hadiisa kana wal fakkaatu Sahih Bukhaarii kitaaba 61ffaa hadiisa lakkoofsa 3576 irratti Saalib ibn Abi Ja'di akkas jechuudhaan Jaabir irraa odeesse: ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa sulhii yookaan duula Hudaybiyaa weelkaan isaan bishaan keessa dhiqatan bishaan keessa xiqqaate yookaan dhumee waan jiruuf isaan cinaa ta'a. Achi booda uummanni gara isaa dhufan: yaa Nabiyallah, bishaan dhugnuu fi kan ittiin salaannullee hin arganne hin qabnu jedhaniin. Nabiin sallallahu alaihi wasallam weelkaa yookaan qodaa san keessa harka isaanii kaayuudhaan ol baasan.
Lammaffaa yeroo inni harka isaanii keessaa fuudhu bubbeen isaa jidduu bishaan akka ajaa'ibatti gurguruu eegale. Bishaan kanaanis namoonni achi jiran guutuun hinbatanii kunis ittiin wada'atan. Eegas Saalim akkas jechuudhaan anis gaafate, baay'inni keessan guyyaa san nama meeqa jennaan, osoo nu nama 100 taanillee bishaan sun nu gaya ture, garuu nuti nama 25,000 jechuudhaan isaaf deebise. Akkuma raajonni yeroo jiranitti hayyama rabbiitiin dinqiin isaan argisiisan dhukkubsataa yookaan dhukkuba garaagaraa wal'aanuu ture. Nabii Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama lafeen isaa cabxee harka isaaniitiin haxaa'uudhaan yeroo sanitti akka inni fayyu taasisee jira. Sahih Muslim hadiisa lakkoofsa 439 Baraa ibn Aazib al-Ansaariin gabaasee jira. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa Yesuus Kiristoos hayyama rabbiitiin namoota bal'aa baras qaban haqee isaan fayyisu, innillee namoota ijji isaanii dhukkubdee yeroo sanii fayyisaa turan. Sahih Bukhaarii kitaaba 61 hadiisa lakkoofsa 2942 irratti Sahl ibn Sa'd as-Saa'idii radiyallahu anhu akkas jedhe, guyyaa lola Khaybar booda ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam Aliyyi eessa jira jechuudhaan gaafatan. Aliyyi ijji isaa dhukkubdee manaa gabba'uu waan dadhabeef itti himan. Deemaa yaamaa jechuudhaan sahaabonni dhaqanii isa qabanii fidan. Achi booda Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam ija isaa keessatti tuttufee yeroo sanitti ijji isaa fayyitee akka waan takkaa hin dhukkubsatinitti agartee gara hojii deeme. Achi booda ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo Yesuus Kiristoos namoota bal'aa ija malee dhalatan hayyama Rabbiitiin wal'aanetti, ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama ijji isaa lameenuu keessaa harcaatee fuudhee itti deebisuudhaan fayyisee jira. Kitaaba seenaa beekamaa Rahiiq al-Maktuum peejii 240 irratti Qataadaa ibn Nu'maan radiyallahu anhu duula keessa osoo jiru ijji isaa lameenuu keessaa harcaate. Achi booda Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam harka isaaniitiin fuudhanii keessatti deebisuudhaan ijji isaa akka waan takkaa hin dhukkubsatinitti yeroo sanitti fayyitee jirti. Nabiyyiin Rabbii sallallahu alaihi wasallam osoo lubbuun jiru gara yuunivarsiitii tanaa ol bahee jira. Yeroo Yesuus Kiristoos galaana gubbaa hayyama Rabbiitiin doonii malee deemutti, Nabiyyiin Rabbii sallallahu alaihi wasallam buraaqa yaabbachuudhaan Makkarraa halkan takkaan Masjidul Aqsaa dhaquudhaan achirraayis gara samii 7ffaa ol bahanii Rabbii ol aanee waliin haasawanii halkanuma tokkoon garchee addunyaatti gad deebi'an. Innis eegalli isaa suuratul Israa'ii suuraa 17ffaa ayat akka irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala imala tokkoffaa Makkarraa gara Masjidul Aqsaa isaan taasisan eega dubbateen booda achirraa gara yuunivarsiitii yookaan samii 7ffaa ol bahuu isaanii suuraa Najmii suuraa 53ffaa ayat 13 hanga 14 irratti walaqad ra'aahu nazalatan ukraa inda sidratil muntahaa, ani dhugumatti Jibriil uumama isaati irratti argeetiin jira. Daangaa samii qurquraa yookaan muka daangaa samii 7ffaa dhaabbattu birattis isa argeetiin jira jechuudhaan